obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoo kan kiristaanaa fi kan musliimaa kan waaqeffataa dargaggoo fi shamarran babbareedduu Oromoo feesbuuka kiyya jalatti argamtan nagayni onni irraa bulqaana obboleessaa keessan biraa isin haa gayu isiniin jecha feesbuukii fi tiiktooka keessan malli tooftaadhaan itti guddifnu tokko yeroo nan poostuu waa godhe namoota hedduutu hordofee na jalaa commenti fi share like godhaa miti isin kuni warri comment gootan kuni aad walitti ergadhaa feesbuuka keessanitti follow wal godhaa guyyatti feesbuuka dhibbaa ol dhibba lama ol follower dhibba sadii follower 5,000 10,000 godhuu dandeenya 100,000 godhuu dandeenya tiktokas linkii isaa ergitan achuma jalatti follow walii gootan wal guddiftan jechuu miidiyaa kiyya kana jalatti akkasitti tooftaa saniin deema aaduma walitti ergataa bar aad ka ergate kun konfarma jalaa godhamaa jechuu walitti ergataniituma akkasii wal guddisaa deemtan follow wal gootanii jechuu feesbuuka kiyya jalatti hiriyootan kiyya hundi komentii jala laalteetuma aaditti ergita komentii jala laalteetuma aaditti ergita خلاص قدته يجوا فيسبوك نكى ولا قدفتني يجوا أفان روموتي I love you